Waaqayyo gooftaa si haa gargaaru itti fufi. Eessa maqaa abbaa kalmaa kana fura qulqulluu wal beekame gaarummaa jedha mata duree kooti. Gaarummaa yoo jennee maqaan isaa salphaadha, garuu hojii yoo ilaalle baay'ee cimaadha. Garuu hojii yoo ilaalle baay'ee cimaadha. Gaarummaan dhugaadha, arraba dubbii miti, laphee tolaan arjummaa akkasuma gaarii filatti. Laphee tolaan arjummaa akkasuma gaarii filatti. Kan nyaatu baay'atee filannoo yoo cimsatu, kan beela'uuf hoo muraasa xiqqoon ilaattu, kan beela'eef hoo muraasa xiqqoon ilaattu. Akkas osoo hin taane gaarummaa jiraachuun hiyyeessaa fi dureessa hunda wal qixa ilaaluun hiyyeessaa fi dureessa hunda wal qixa ilaaluun. Yoo qabaattan taatee hiyyeessa yaadadhu, lama yoo qabaatte tokko dhabaaf laadhu, lama yoo qabaatte tokko dhabaaf laadhu. Gooftaan ni gaafataa hojii gaarummaa kan kee biyya lafaa gubbaarratti akka yaadatte obboleessa kee, biyya lafaa gubbaarratti akka yaadatte obboleettii kee. Akkas jedhee si gaafataa gaafii guddaa dhiyeessee yeroo dheebotte beela'ee eenyutu na nyaachise obaasee yeroo uffata uffadhu dhabee kamtu uffata siif laate jechuun gaafii si qopheessa. Si gaafata fuuldura kee dhaabbatee jechuun gaafii si qopheessa si gaafata fuuldura kee dhaabbatee. Egaa yaa ilmaan namootaa xiqqoos ta'ee nama guddaan mee dubbii jecha wangeelaaf kan bitamu eenyudha? Mee dubbii jecha wangeelaaf kan bitamu eenyudha? Hundi keenya kunoo waa baay'ee isaa argaa boollatti gannaa awwaalaa hiyyeessota gargaaruun kanaaree wanta gaariin eebbifamurraa hammeenya hojjechuu filannee gaarummaa achii ol keenye balleessummaaf baay'anne gaarummaa achii ol keenye balleessuuf baay'anne. Wal jaalachuu dagannee hammeenya lalisnee wal kabajuu dhiisnee wal salphisuuf faarsine. Kabajuu dhiisnee wal salphisuuf faarsine. Salaayyummee yaa namoota dhaloota wangeelaa ammayyuu jechoota kitaabilee qulqulluu maalumaaf hin raawwanne gaarummaa bakkeetti ganuun haadhummaa isaa simannee arjummaaf tolummaa akkamiin achi fageessine. Eegamee yaa ijoollee kottaa wal gorfannaa xiqqaa guddaa hin jennu martuu wal gaafannaa xiqqaa guddaa hin jennu martuu wal gaafanna. Hundi keenya jabaannee harka walaa qabannuu hiyyeessota gargaaruuf mudhii cimsinee haa hidhannu. Tokko tasa yoo kufee warreen biraan ni kaafna. Inni tokkos yoo dadhabe ariitiin kan wal jabeessina. Wal tuffachuu dhiisnee walaa jajjabeessinuu. Kan dheebote obaasaa, kan beela'e nyaachisaa, kan cabe wallaanaa, dhukkubsataa gaafataa. Waaqa uumaa keenya baay'isnee eebbifamna. Laphee qulqulluudhaan yoo isa raawwanne, dhugaa jabaannee amantii yoo dhaabbanne, gorsa kitaabilee qulqulluu sirriitti yoo hojjenne, mootummaan waaqayyoo amantii arganne. Yaa obboloota koo hundi keessanuu kadhannaa kan keenya mee haa jabaannu, amantii dhugaadhaan cimnee haa dhaabbannu, gannata galuudhaan mudhii haa hidhannu. Waldoon kan murattu maraa waan dhaggeeffataniif eebbifamaa. Bakka caccabina kootii waaqayyoon dhiifama naaf haa godhu. Dhiifama maatii waaqayyoo bilbilinatti dawwalamee na jeeqaa tureyyuu.